Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole tuqatuqaleen magariisi isin argaa jirtan kan addunyaa marra jiru kun hundinuu ittoolee chaanaalee raadiyoona itti argamu jechuudha. Poointiin isin agartan kun haala kanaan tuqaa tanarra geeffattanii tan barbaadan irra haadha. Free never sounded so good. Tole gaa haaluma kanaan salphatti barreeffama iyyuu barbaadanii haala kanaan gaa chaanaalota barbaadan sarchi godhachuu dandeessanii Qur'aana sagantaa Qur'aanaa kanarra geeffattanii qara'uu feetanii haaluma kanaan هم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول salphatti akka isin argattanii isinitti agarsiisa. Talagaa appilikeeshinii kana argachuudhaaf immoo kottaan waliin turaadha. Sagantaa chaanaalii mudii warreen gaafatan immoo gara duubaa laalladha. Hordoftoota kiyyaa appilikeeshinii salphatti argachuudhaaf maal godhuu qabna? Google Chrome keessa dhufnee findjob.com jennee erga barreessinee kanuma hacee job barannoo dhufu kana irratti gaggeessina. Itti aansee gaa haala kanaan gaa sarchi baringii kan nuuf fidaa iddoo mallattoo sarchi baringii kana eegnu fide haala kanaan yeroo erga gaggeessine maal jennee barreessina raadiyoo jennee erga barreessine haala kanaan sarchira godhanna. Hordoftoota kiyyaa talagaa haala kanaan gaa erga nu bane booda mallattoo raadiyoonaa kana erga nu fide hoggata akka erga gaggeessine haala kanaan iddoo appilikeeshinii salphatti irraa argachuu dandeenyu ganuu fide haala kanaan gaa sabata ragattiimuudhaan haala kanaan ragattiimuudhaan iddoo install jettu kana gaxxuqannaa erga gabbuufannee immoo itti fayyadamni isaa baay'ee salphaadha. Appilikeeshinii daayirektii gabbuufnaan salphumatti ga'a. والله Tole gaa hordoftoota kiyyaa laayif follow godhuun dagatinaa.